Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shama arkafunek kabadama fi da'ana kantoota hordoftoota seerchaan irratti warroonni hordoftan hundi keessanoo akkam nagaa qabdanii? Egaa anillee nagaan qaba alhamdulillah. Egaa har'a akkuma beekamu viidiyoo gabaabduu tokko qabaadhee isiniif dhiyaadheen jira. Innis maal inni hojjetan haala gurubbiilee adda addaarra gurubbii waasaapii keenya keessa jecha gurubbii adda addaarra video keessa footoo achirraa gadi nu bu'an jecha sana akkaataa ittiin ofirraa ittiin cufnu kan waliin ilaallu ta'a jecha. Akkana jechuun gurubbii keenya kana keessa jecha waan baay'eetu ergamu miti video tees footoos ergameefaa galarii keenya keessatti bu'eefaa kan telefoonirra guutu inuma jiraa jecha waan nu hin barbaanne takka ayyama keenya malee sani akkaataa ittiin ofirraa cufnu kan waliin ilaallu ta'a. Hanga xumura qophii kiyyaatti share like subscribe gochuun waliin turan isin jedha. Egaa gabanumaan warroonni maatiin tahinis akka gara maatii keenyaatti dabalamtan jira. Okay, gabanumaan gara barumsa keenya dabarru WhatsApp keenya ni bananaa jecha. Egaa WhatsApp keenya bananneera anneen booda bakka amma tuttuqaa sadii tan annee dhoynaa jecha tuttuqaa sanarra dhoynaa. Achiin booda gadi buunee bakka setting jettu kanarratti ni dhoynaa jechaadha. Achiin booda urgaa setting kanarra dhoyneen booda haala kanaan bakka profailii keenyaa nuu fuudha. Asirraan gadi buunee afureessaa irra jecha. Isa afureessaa kanarratti ni dhoynaa. Achi booda gadi buunee kana ni cufnaa jechaadha akkana. Kuni haala kanaan yoo isinii dhufe jecha. Haala amma argaa jirtan kana yoo isin dhufe infama baaburri yoo isin jeeqa baaburatti dhiyaadheera haala sani haala amma argaa jirtan kanaan guutee yoo isiniif dhufe jecha kana irraa balleessitanii jecha kana haala kana argaa balleessitanii booda okkeetti dhoytanii kanallee immoo yeroo wiifiin fayyadamnu kana yoo nu habu'u kan jetta yoo taate kanas immoo itti guuttanii jettaadha. Yeroo wiifiin tafayyanu yoo nu habu'u kan jettan yoo ta'e kana itti guuttanii jechaadha. Yoo immoo nu numbu'in yoo kan jettan taate immoo nu maamiti yoo numbu'u yoo kan jettan taate sinuuni beektanii kana immoo nu jecha irraa kaasanii jechaadha. Raayitii kana akkana wayitti isinii dhufe kana irraa kaasanii jechaadha. Egaa as deebinee immoo nu asirratti ni dhoynaa jechaadha. Kanallee agartan jedhee yaada asirratti urgaa akkanaan isinii dhufa kanallee ofirraa cuftanii egaa kana urgaa ofirraa cuftaniin booda raawwanne jechaadha. Kana urgaa ofirraa cufnee raanneen booda ayyama keenya malee yoo nuti feenee buufanne malee inni ofiisaatii bu'ee nu jeequu hin danda'u jechaadha. Barumsa irraa kana akka itti gammadanis baay'ee abdiin qaba. Warroonni kana rakkachuu jiraatanis inni jiraatan ta'an baana. Egaa ammas immoo iccitii waasaappii keessan keessatti waan hedduu qabaachuun hin mala. Kana ofirraa cufuudhaaf immoo waan kana ofirraa cufuudhaaf immoo akkana jechuun waasaappii keessa namni akkuma kana baneetti itti seenuu danda'a jecha. Kana immoo haala koodiin ittiin hidhachuu dandeessan isinin agarsiisaa jecha. Kunillee baay'ee isin gammachiisadha yaada jecha. Quba keessaniin cufachuu dandeessanii jechaadha warri telefoona akkasii qabdanii jechaadha. Amma fakkeenyaaf itti irraa ni sheenna. Dhuga sheenneen booda seetingii bakka jedhu kanarratti ni dhoynaa jechaadha. Dhiifama tuttuqaa sadii tanarratti ni dhoynaa jecha. Achiin booda settingii bakka jedhu kanarratti ni dhoynaa. Achiin booda dhufnee akkaawuntii bakka jedhu kanarratti ni dhoynaa. Akkaawuntii irratti dhugaa dhoyneen booda as dhufnee piraayiveesii bakka jedhu kanarratti ni dhoynaa. Achii booda gadi dhufnee macarrashii irratti kanarratti ni dhoytanii jechaadha. Urgaa kanarratti dhoytanii raatanii booda kun haala kanaa isiniif dhufa. Kana itti bantanii jecha kana itti bantanii mee maal akka nuuf dhufu waan laalla akkana gootanii urgaa ittiin irratti dhaatanii booda jecha
kana quba keessan itti gashitanii jechaadha. Mee fakkeenyaaf ani amma itti agarsiisu haala kanaan dhugaa isiniif dhufeen booda yeruma san amma kuni sekondii 20 booda jechaadha. Kun amma kan cufamu jecha dhugaa WhatsApp keessaa baate sekondii 30 booda jecha irraa kun immoo daqiiqaa takka booda jechaadha. Kun immoo ogguma keessaa baate itti deebitu san wanti itti deebitu cufamee si egaa akka kiyyatti kanarra yoo kaatan baay'ee dasa fakkaata. Kanarratti yoo taatan kun baay'ee bareeduudha. Egaa barumsi kiyya har'aa kana fakkaata. Barumsa kiyya kana har'aa kana akkatti gammadan abdiin qaba. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf turaa isin jedha. Isin jaaladhaa isin kabajaa. Nagaan jiraadhaa isin jedha. Warroonni maatiin ta'anis immoo asumirraan akka maatii keenyatti makattanii isin jedha. Subscribe godhaa isin jedha. Akkasuma viidiyoo isinitti tole like godhaa.